السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا سيكان أوروكم نجاتر فياكي سنة جدا مجزرات تاني كم سنة أكاسيات اللي واي سايدو فاتين ديبه أيو في سايدو في ياسو أكاسي وأنا موني نرجع تفجر ونس حاجة تقرر بتشو بربادي Hordoftoota kiyyaa ayyuun tun garuu fayyaa qabdi hin qabdu baay'ee tokko garuu fayyaa ayyuun qabdi natti fakkaan odoo akkumasuma yaanuu baantu Amaanu'eel hin geessanii subhaanallah kunillee gurbaan jala taa'e dubartiin takkan beektu laman beektu takka wallaaltu maal jedhanii akkasumas maan jenna mee afoo taa'e akka dhiiraa maan taane maal godha jedhee maraattus taatu haadha manaa nama dhaqeessi sukkumaadhaan inni dhiiraami isiin halaala namaati maraattus taatu isiinu maraattu akka taates ni beeka kabbaa manaa ofii irraa hin gorre jechuu mee maal deema maal ilkaan aga fardaa ga'u kana yoo dhabe hagam akka itti ulfaatu ani hin beeku sanuu kokkolfaatuma deema baay'ee leegzee saniif viidiyoo hin cufee na fakkaate ilkaana goyi dheeratu kana kunoo keessaa buuftee akkasii ol qabee arrabni diimaan kun addaa jidduun mul'ata wallahi gara tokko na kolfisiise gara tokko ammoo iyyuu intalma san na aarse isiin dubartii taate garuu viidiyoo irraa muree qullaa ciisii duuba kee kana isiin garuu waan biraa jettee duuba taa'aa kee kana safuun dubbanna taa'aa kee kana si sukkuma naan jedhe akkamitti tanaadha manaa nama akkamitti akkas naan jedhaa viidiyoo irraa muree malee akkas naan jedhee akkasitti aareedha jette yeroo sanii inni garuu viidiyoo irraa mures hin beeknu viidiyoon inni gadhiise si sukkuumtu naamna jedhaan qullaa baafadhullee ka jedhuun hin nageenne isiin garuu akkasittiin zayidoon akkasii inni soo qullaa si sukkuumnaa baafadhu jedhuun gaariin goone isiinis ammoo iyyuu narraa baasunuu hin geetti afaanuma nagaatiin itti qaaqaara garuu jecha nama haa dubbatu malee kana muluu dhayaa kana muluu namti ga'ellee hin jiru ilkaan jechuun gumaadha miree ilkaan guma ijji guma jedhan amma gumaa kanan baaftimoo akkam guuti sayidoonis ammoo iyyuu bilbila na jalaa kaasuu didee itti bilbilee inni maama nan dhufee bakka hin jirre maa dhufee uffata baafadhumaa jedhaanii jedhe sayidoollee kanallee sirriin goone kunoo amma akkanatti arrabni keessaanis subhaanallah ilkaan kun edaa haga inni nama bareechisu wallaahi quufaa ga quufan gaafuma namarraa bu'e beekan jedhan ilkaan isaa kun amma haga isa busheessimee ilaala intala maraattu bira dhaqee jala afamee taa'e sanu maaltu dhimma namaa kana keessa nama galchime itti xiqqeessee itti tolchee yoo araarsuuf dhaqe seerumaan araarsu maal godhu susukkuun naa qaqqabaan jennesi ufumaa dhabsiise ilkaa isaan dhugaa rabbi anaayyuun baay'ee na dhagame garuun ilkaa ofii dhabee waan akkasirra jira ta'a haa ta'u ammoo seerri ammaallee agas hunda waa ulfaataa miti mana kiyyannaa dhufee akka naan jedhallee yoo jette innillee onjala nyaata ana fakkaate akka seeraatitti akkas yaasuu rabbi sabrii siyaa kennu ilkaan keellee rabbi irraa mataa godhuufi akka daa'imaati ganaa ka biraa siyaa biqilchuu siin jenna odoman dhaabatiin kun ilkaa hagana ga'u kana ilkaa fardaa fakkaata kana keessa ilkaan isaatu jajjaba jedhee barii sayidoonu ilkaan jajjabaa dhabee ayyaasuu shawadamte jedheeni akkasiinis bilbila na jalaan kaasuun aaree na fakkaate kana maatiinis itti bilbilee hin kaasu jedhe wallahi numa salphatee dubartii akkana odoo inni taa'u ilkaan keessaa yaaftu intalatti wallahi akkuma maraate sanitti shuwwitaa qabdi na fakkaate tuun illee si sukkuma itti yaasuu wajjin dhufte yaasuu dhoofnaan tiyyaan na baasi jettee mire tiyyaan na baasi yoo jettuun kutte isiin baafatte jalaa yaasoo akkasitti achitti kamataa yoo addaan hin baasi isa oolchite garuu qabdeetu muun ooltu viidiyoo yeroo sanii fi hin cufanii akkasii wallahi ilkaan guddaa keessaa buufte ilkaan guddaa hagana ga'u laa ilaaha illallah gurbaa akkana fakkaatu kana duraa xiqqoo isii ilkaan rakkoo qabana fakkaatee waa ta'u ittuma aaree akkana jedha maaltu mee bultii namaa keessa sagalchi danda'u araarsu dadhabuu isa gorsuu duubumaan maaltu niitii namaa bira isa fide tana maraattu akkasii intala san rabbiin isii haa qajeelchu sayidoon inuma gubate osoo man du'in azaaba seeni azaaba amma kunoo mana Sumayyaa san naaf farrame jedhaanii jirti
gaafa mana safarrameef ijoollee isaa ammallee ijoollee isaa Sumayyaa hin argisiiftu. Abadan intala tana wajjin keessattuu itti taaree taanaan ifama. Intala tana wajjin keessattuu itti fufee taanaan abadan hin argisiiftu. Itti cakkantee jirti. Kinoo intala kana nama hunda akkana godhaa jirtu tana wallaahi siinoon sodaatti ilmoo ofii akkuma tasaa yoo Gondar masan dhaqaa laalee ofnaa Addis Ababatti dhokataa laalchisten beeku malee wallaahi Saidoon ijoollee ofiitii wal dhabee intala tanaallee abbaa manaatiif haadha manaan ta'anii kana keessaa tumee caccabse kaayoo yaasuun faatu bira dhaqansan hokkolee deemti. Achi kaanee Saidoo kiyyaan araaramnee jedhaa dhuftee hadhaa. Ani intala kana jibbisiiftee argina miidiyaa kana gubbaa wallaahi agarsiis guyyaa mataa natti yaani harkaan isii natti uleen beeku. Haasoftuun tolini rabbi fuula bareeche harkaata isii jalaa kan rabse wallaahi rabbiin kuma namarraa hambifataan dhugamaadha. Mee maaltu akkana sii godha? Qabeenyi Saidoo lachuu yuungaa lachuu horadha'oo jedheen oduu hadha isii akkana maraatu baattee amalaan haasoftee hadha Sumayyaanoo gana mucaa kanarraa fagaattu. Hagana geemii gootee ittiin taphattu garuu Saidoon maaluma isaa baari'an wallaahi haadha abaarimoo abbalaa. Erga gaafa intala tanaati edaamee bultii isaa baxabbaxamtee mana ofii ho'aa dhabee akka inni baanu gaalaan isaa isii irraa ka'e nama meeqa gahaa jira. Nama meeqa wallaahi inni obsa qabaayu caccabsee ija keessaan baasii ijoollee ofii sababa isaa dhabe mana ofii ho'aa sababa isaa dhabe isii dhabe. Amma ammoo isa bira illee tartee deengadda viidiyoo gasidhiisa ittiin haadha kun ilkaan keessaa guurtee rabbi. Laa ilaaha illallah. Daarektii ka soban qabne makashkoshaa ka buna irra akaani ka buna itti akaasan isaan jim keessaa goote kun ilkaan hagana gahu hin kolfa kun akkana gurbaan ilkaan illee mastaawushaaf kaayate gumaa ilkaanii kafaluu isiin ooluu yoo manuma itti dhaqee gibbii isii dhaqe saniif baate malee waliin isaan garuu seeraan alatti illee wal mokkoran akkas yaasuu. Bakka kana jiila siyaa ta'uu ilkaan takkittiin baga si keessaa baatee kun si hafee osoo akkasiin si dhoofteeti sila hunduu yaa siin jedhaan gara kiyyaanii viidiyoo kiyyamaan nu dhageeffattaa miti. Akkasii rabbi sabrii siyaa kennu amma booda mana namaarraa of qusadhu gibbii namaa dhattee dubartii namaa yoo maraattu carqii gaattellee taate seeritti si gaafata. Dubartii bira dhattee mana abbaan manaan jirra dhattee si sukkumaa jechuun eebbi. Seera biyya keenyaa kana ta'uu marakashe malee eebbi guddaa haadha manaa. Innis jaalatu jibbus hagaddaa hiikkatanii haadha manaati. Rabbi walitti qabe waan ta'eef rabbi hagaddaa torbee akkas wajjin jiraatta yoo jedhe haadha manaatiif abbaa manaati kun waan nooyyuu maal godhaa dhufeetiini akkas jedheen akka naan jedhe jirti jedhe. Kanaafi rabbi sabrii siyaa kennu ayyullee rabbi siyaa qajeelchuma jenna malee waan biraa waan jennu qabnu. Saidollee rabbiin bultii ta'e ho'itu siyaa deebisu jedhaan ani wallaahi yoo lachuu wajjinis jiraate tanas rabbi haa fayyisu ta maraatte tana siin maraatte jirti rabbiin haa fayyisu fayyaa isiitti haa deebisu baay'ee nama garramana akkamitti sibiilaan dhooftee ilkaan keessaa darbiti narraa bayaan hin geettu akkasii rabbiin isii haa qajeelchu wallaahi nama gubatee azaaba jiruu gubbaa keessa seenee Saidoon. Sumayyaa akkasii mataa jalaa qaqqabatti miidiyaa irrattis taanaan barwanti tokko mataa nama jalaa qaqqabatan hin beeksisa. Amalluu gannaman cadhisiisu waan ta'eef yoo piraankiitu Sumayyaa illee shima itti haasofte akka ijoollee amaaraatu hin taatu jechuudha. Kanaaf rabbiin si haa qajeelchu tanas qabeenya ofiillee itti baasee ammoo yoo waan tokkotti hin gorre hagamma hin deemti. Taragaaggaatee teetti qabeenya irraa qoodatu dhufte inshaallah kaleessuma dhufte qabeenya Sumayyaan afarram jechuudha. Siistemaan dhufte heeruma jedhanuun fedhuu maalii jetti qabeenya qoodatu dhufte na fakkaate. Akkas rabbi si haa qajeelchu haqa namaa maal irraa gooti. Bultii namaa diidde ofii ammoo seeraan jaarsan hin qabanne silaa morkaafu waa hedduu gooti. Rabbiin si haa qajeelchu jennaa akkasii fayyaa naataa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.